Yooyaa Shamaar Kafuunii kabajamtoota hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhu jalatti argamtaan jirtu mana jira buleettiin keessan galata darbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo wanta na ajaa'ibee baay'ee gaafii natti ta'e tokko qabadhee dhufe akkuma beekamu immoo namoonni baay'een gara miidiyaa kanaatti fidanii jiru waan nama dinqu jechuudha. Egaa baroota durii keessatti gaangeen hin dhaltuudhaan kan beekamu gaangeen dhalte kan jedhu oduun olii gaddeema. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baaqqoo Tibbee ganda Koortuu Caancootti gaangeen dhalte. Abbaan qabeenyaa gaangee tanaa obbo Biraanuu Tamtimee garaan gaangee isaanii guddachaa deemuun jiraattota naannoo isaaniitti gaaffii akka ta'aa ture dubbatu. Gaafa caamsaa 15 bara 2015 guyyaa kibxataa halkan sa'aa 5 walakkaatti saroonni garmalee dutanii wacnaan obbo Biraanuun gadi ba'anii mooraa isaanii yoo ilaalan gaangeen dhaluuf oolachaa turte argan. Turtiin boodas gaangeen gaarii harkisaa oolte ilmoo dhaluun waan argan amanuuf waan nama rakkisu akka isaanitti ta'e obbo Biraanuun dubbatanii jiru. Wanti kun akkam jechuun ogeessota qonnaa gandichaa waamuun itti agarsiisuun ilmoon gaangees mucha haadhaa yeroo hootu arguun mirkaneeffataniiru. Gaangeen obbo Biraanuu erga dhaltee booda namas ta'ee beelladoota ofitti hin dhiyeessitu. Fagootti akka loltu himanii fayyaan ilmoo dhalattee gaarii akka ta'e dubbataniiru. Haa ta'u malee haati waan argitetti waan garmalee fiigduuf ni badde jedhanii akka sodaatanii fi finyoo dheeraan ilmoo hidhuun eegaa akka jiran dubbatu. Obbo Biraanuun gaangee tana fulbaana 2014 bituun hanga guyyaa dhalteetti hojii tajaajila gaarii ittiin hojjechaa turuu isaanii dubbataniiru. Wanta qeeqootti ta'e kana addunyaan dhaga'u jechuun waajjira kominikeeshinii aanaa Baaqqoo Tibbee dhaquun waan ta'e hundaa himan. Waajjirri kominikeeshiniis fageenya gandichi qabuun dhaqee mirkaneeffachuu dadhabus namoonni naannicha jiran suuraan akkasaaf ergan kan taasise namoonni naannicha jiranis suuraa oduu kun ittiin deeggaramu gara waajjira kominikeeshinii aanichaatti erganiiru. Dr. Lammaa Ayyalaa waajjirichatti ogeessa yoo ta'an waan argan akka ajaa'ibsiifatanii fi gaangeen akka dhaltu saayinsiin waan mirkaneesseen qabu dhimma kanarratti qorannoon taasifamas jedhanii jiru. Bara barri farrisee bishaantu dheebotaa ibiddatu dhaamotaa akka jedhamu baranammoo waan dur hin jirreen ta'ee gaangeen hin dhaltu jedhamtes dhaltee jirti. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo kun akkuma dhageenye waliin jechuudha gaangeen dhalte kan jedhamudha dubbiin jechuudha waan hedduu nama ajaa'ibudha jechuudha. Egaa barri kun bar maal nuu fidaa jira? Maaltu nutti dhufaa jira? Maaltu adeemaa jira kan jedhu gaafii keessa keenyatti baay'ee fidaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota haaraatu dhufaa jira jechuudha. Kun immoo rabbiidhuma biraayidha malee nama biraa miti. Egaa kana immoo rabbii waan godheef isatu beeka. Nuti wanti beeknu hin jiru garuu wanta tokko dinqisiifachuun egaa wanta haaraa tokko yoo argine ni dinqisiifanna irratti dubbanna wanni kun akkamitti ta'e jenna malee nuti bakka kanatti wanti nuti goonu yookiin immoo wanti nuti baay'ee nu intini jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif kun uumama rabbiiti, rabbiitu uume.